أبي ثلاجة كيسة يمكن mana makoya keessa ciisu manni halakkaa'u kana warra ilmaan dhabe beekan warra achi buuteen dhabame anamma nama obboleessa kiyya kanatti dhalate waggaa 5 fuure isaa dhabirraa anummaan asirratti namni beeku kun uyyuu jechuudha. Namni biyya Arabaa kanatti madaa hin qabne, namni irraa hin du'in, namni irraa hin madaayin, namni irraa hin cabin, namni irraa ijjin badin, namni irraa kaleen daalaasis dhukkuba kaleetiin hin qabamin hin jiru. Akkamitti walumaa galatti miskiinan biyya Arabaa ijoollee rabbii malee nama hin qabne mootummaa hin qabne kana akkamitti yaadatte gaafii jalqabaa waggaa dheeraatti itti booyaa turre. Asli galatooni dhugaadha hedduun irraa ture actually anis kan inni eegaluu barbaade dhiifama gaafachuuni dhimmi kun bubbulee jira waggoota 3 akkas bubbulee jira. Hagammaa dabree tuttuqun alatti xiyyeeffannoo guutuu itti kennee irratti hojjechuu dhabuu kiyyaan dhiifaman gaafadha. Excuse hin qabu garuu sababa tokkoon qaba. Sababni tokko beekuun barbaade maaltu deemaa jira rakkoon namni ijoolleen ajjeefamuu nan arga. Sababni isaa maali? Walola dhuunfaatimoo walola gareetimoo shira duuba jiramoo kajabu kana qorachuun qaban ture. Amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti hubateen I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade. Yeroo fudhate kalammata dubbin yeni oowwiti ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbin itti seenaa akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni tokko tokko ni jirti keessattuu lammiilee biyya san jiran atti durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san akkuma ta'e hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifatuu danda'u kaja'u waan tokko tokko komplikeet godha kaja'u. Kabiraa immoo hanqoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin kaja'uun hagam takka akkamitti yoo deemne kaja'u kanaaf hin deeme. Kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beeku qabu qorachaatiin ture Dibaitan seorang ya baca tu ser bisa ni dis kamu sera bisa ni kamu tenaga bisa ni वो jenis untuk dia mamu kaburat untuk orang fega juga kaburat walau baca baru tu gari full chat ini deh itu anse asa namni kenya fi oromia rakase hanga Djibouti Somalia kesan dabre galana dima katamure Yemen imbase Sudi senuti process numang kuru mal fakkat kajo. I wanted to have a picture of it. Kana amma anggoya amma wanna gari ka ye chulin tanda. Kana suba chulin barbade. Kana fina gamma isinirra ture turu kiyete rifang gahada amma garu. Kana chala turun tokko warri garre mootummatis tarkaanfiin isaa fudhataa jiran ni agarre. Warri Sudii soggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nutti kennee hin jiru. Inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee rakkoo qabaa sadarkaa jannirra gahan jechuudha. Kana gaa walwannaa reegeenya booda gara sa'aatiitti deemne kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomii nabi kenna dubbinte tamam jennaan takkutti inni ta'uuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kuno ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroo qarree karatii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree hojjan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeessa. Shababni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga 40 keessa illee warra jiru jira guddammaan kasilaa guddaa kamataa arrii hunda jira waan dhufte kana kunoo balaa itti gad dhufte wanni isaan gochisaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amoorratti ijoolleen keenya biyya Arabaatti beekumsaan haa taatu walirratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa maali? Wanni kun
mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaa ofii wallaalee akka garaa olii jabaate maal irra geesse furmaan isaa maal? Sababa irraa hoggaa kaane asli keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessa rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon sammuudhaa saayikooloojikal problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa jireetti boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuu isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoonii fi Itoophiyaan gosa kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaroo morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu itti fakkaatu kompiitar geem itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli dirooniidhaa kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaatti yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni dirooniin tun fidde maali fagoo teessee nama dhoowwisa. Nama dhoowwisa biraan geessu atillee dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotionii dha keessaa baasa. Bikka takka ruumii diroonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoitiitti. Ijoolleen achi keessa jiru ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra diroonii dhukaasan akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalan jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtu tuni wal morkii wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma amma diidamii gadii tana dhiisuu fi dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social miidiyaatti fidan abaluu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa kana maqaa isiniif hin daa qoradheetiin jira walummaa ijoolleen daasoraa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhufte jechuudha. So rakkoon biraa kaa garuu gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuwee nama tokkotu alartiitti na godhe qorate yeroo walajjechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatii Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwi siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu. Dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. Sankoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira kun hin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo
tiga biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre sooshaal miidiyaa irratti mul'anne ka dur dahannati wayyaanidhaa turan. Ka dahannati Yaman turan. Ka dahannati Soomalee turan. Ka dahannati Eertiraa turan. Ka dahannati Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irratti dhiyaate san daayivartii gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasa turbe daayivartii gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu. Namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaa isin beeksa sirra cehee ibidda biyya Arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka baate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaan ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotisan hin qaban, aayyoo fi abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warra ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isa addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tokko hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqaa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo ajjeesuu deemtan uumana nyaachisaa akka jiru tokko agartanii. Ijoollee waan takka firraan qoo hin qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti Arsummaa Walloo Harargee Jimmoo Adiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee kan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti ka maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate. Miskiina lubbuu fi aayyoo fi abboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergite ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Tajaajilin raaboo. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaada. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf. Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Duubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jedhamtuun akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tanaa olaalte maali? Abaluu ilma Walloo, Kormicha Arsiidhaa, Jeyna Alaa, maali Oborraa, maali Jimmaa. Deliberate. Maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa bara kun. Asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun utuu Hamzaa Harargee ka jiru taate maal jedhama? Hamzaan waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate lan. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo fakkeenyaaf kaaba borraa ta'e
kaam saddiisaniiti oborraa waa godhee delibereetidha gantummaan akka dagaayitu beek amma afurii mi kaasa warra gurguddaa oromoo keessa afurii bara amma lola kana keessa agarru jara Harargeeti Arsiidha Jimmaa fi Wallo samboota walla tana hoo garam fidan artummaatti sii fidanii maali sii fidan Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gad sii fidan Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufee this is deliberate waan nama gaddisiisu bira tokko isinitti himu waan nama kaaneessu keessa ijoolleen amma qorranne keessa hedduun aanaa lafarraa dhufti Arsii aanaa sirkaati Iro madada qeerro sheeriyaa dingalchi baba sheeriyaa dingalchi qeerro itti fufe waan hedduu gaddisiisee mataa na yaattu keessan siima ijoolleen amma kalee fi hagaan gammaa gare tun hedduun takka ijoollee sirkaati Arsii baa hedduun biraa immoo attummaa furseeti Wallo keessa aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti har'a biyya san keessatti sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyarraa ajjeefama manneen hidhaa guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira guddaan isaanii shayini isaanii nafne namni hin jiru hartummaa kanaas goyyuu lollitti banama nama meeqa keessaa dhumaa jira nuun maal beeyna ijoolleen teenye Walloo hedduun gargaaraa turan gaafa OMN godhaa ture sun nu bira tartee maal wanni yeroo sabni ijoollee sana beeynuun waan qaban kanarraa uummanni sun akka iftiisuuf akka jabaachuuf gargaaraa turan Iyyaasuufaa wajjin dalagaa turre rabbi ta'aa raaramu har'a garuu hawaasa fi tinni soosoon ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosaaf qaleen qeeqee hin jaaramte jechuudha. Namni akkamitti sirka keessaa ba'e dalagatee ayyoo faabboo isaa gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef osoo ta'e Oromoo waan ta'eef. Hartummaa furseetitti kan namni isaa ayyoo faabboon isaa amataa gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti. Waan Oromoo ta'aniifi. Ayyoo faabboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraaree yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa tana achi baasanii walirra duulchisanii deemaa jiran jechuudha. Kun akeekni isaa akkuma beektan ijoolleen biyyoota Arabaa tun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaayin keenya qabsootiin isaan achi galanii hoggaa achitti qooyyaayan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis keessa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaa godhan osoo ifi nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaadhaa faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti asuuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifamu walii dabarruu miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali ka jiru booddaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira garii. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. It's an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee
eeggannoo godhaa. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bitirraa dhufanii sirgaggatuudha. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe they excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota taanii wal jiranii wajjin wal taane gadi buurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiiramaa dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhee beeytanii? Takka takkaan irraa hibuu simnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo akka qeetti galte. Qeetti immoo waggaa galte nama si awwaalulee argatu. Arraba kiyya irraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo? San qofaa mi? Waggaan tasiintuu hidhaa bii deeggarraa. Biti bartaa bii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana warra kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu si neemee waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegan hangalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorraa aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun gandasiitii miti maatii fiitu bakka bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona jedhu waan irra gahinu isin himeetiin jira waan godhuu deemu takka takkaa isaaniitiin. Jawar galatoomi xiqqasho biyya Arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyitirraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akkata asirratti haasa'u ijoolleen biyya Arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessattuu waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan dhimma taa'amaa waluma deebi'an. Akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadii booda ajandaan kun qabbanee namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uu ka dogoggora waan akkanatti seeni akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u fakkeenyaaf amma Suudi Arabiyaa kana keessa rakkoo walumaa galatti jira bakkootiin ijoolleen keenya rakkoo walirraan geessan gosa sadiitti jira. Tokko warra akka riphee lolaa biyya keessaa kanatti hidhatee gaara jiru kayoo mootummaan Suudileetti dhufe haga humna ofii ofirraa mootummatti dhukaasee ajjeesuuf osoo yaalu dhufaa jira. Kaqqila irraa kufee fa'aa ilkaan irraa cabu jira. Warra jala jiru guutuun hin beekaa jechuu sobaami. Warra hidhatee jira. Kilaash irraa haga qawwee biraatitti warra hidhatu jira. Tokko. Jarri sun hedduu waa'ee gandummaa fi gosummaa kana laaqatanii garuu akkaabuu akka malee ta'etti kana gahallee jira kana madararullee jira kaawalaatti buusullee jira. Tokko gurmuun tokko huduudarra jira jechuudha. Dimbara Yamaniitii fi Suudii kana jidduu karaa gaara akka miskanniin kanneen gaarreen dimbaraa kanarra warri jiru jira. Shiftaan akka shiftaatitti kaabbaa rabbiin laaffiseef dabarsu kaabbaa mootu akka laalee fuulli dabbare azabu jira jechuudha. Tokko kana dimbara. Lammata naannoo amma karaa waadii kana karaa kamisiin gabbaanii karaa taslis kana karaa waadii kana ilaa birkaatti bakka miskiinni dalagaa itti eeggatu jira akka kaayidaa magaacaa biyya kennaa sanii mahattaa waan jedhamu jira. Mahattaa kana keessatti kanarra dhaabatee ka dalagaa dhufu achitti bu'aa ka dalagaa barbaadu achi dhaqaa duriyyeen mazraa keessa ciisetiniin dhokatee gilee kara deeman kun dhufu achitti qabee miskiina kana haga mobaayilaan bahutti isaa amma inumaayyuu silkima isaa irraa fuudhanii silkima isaatiin laayivii dabarsaa nama tumuu ajjeesuu dararuu eegalan. Inni shiftaan lammaffaa shiftaan kuni waan shugguxii xixiqqoo fi saanjaa qaba. Warri maaxxarraa kunniin waadii dawaasir kamisirraa gadi waadii dawaasirraa haga birkaatti warri jiru kun warra saanja fi
haga shugutii xixiqqootti qabu warri guyyaa rafaa oolee halkan yoo fedhe bakka miskiinni dalagatutti dhaqee akka biyyatti shiftaan nama godhu kanatti miskiina guyyaa re'ee jala deemaa oole kana hirribaa kaasee ruuza bilcheesse waan inni fudhate saama mobaayila mallaqa irraa fudhatee fattashee nyaata goosiifatee tumee biraa deema. Inni sadaffaan mootu warra mana taa'ee muka yama jala taa'ee bakka dalagaa isaa taa'ee warra eebaluu qabaa fida. Fakkeenya amma anaaf Hamzaa yoo wallolle deeggaraa kiyya fakkaatee yookiin deeggaraa Hamzaa fakkaatee Hamzaa keenya tuqee qabii fidi Aslii keenya tuqee qabii fidi yookiin Arsii arrabsee warra eebaluu qabii fidi warra eebaluu arrabsee warra eebaluu qabii fidi jedhee warra iyyeetiin lafa balleessee miskiina wal tumsiisu. Gochoonni suukaneessan yakki suukaneessan kun gocha kana karaa kana sadiin raawwatamu. Wantoonni sadiin kun akkamitti step by step tarkaanfiin irratti fudhatamuu danda'ama. Fudhachuun danda'ama waan kanatti ibsa godhime. Ayya galto laal maddi furmaanni waan kana isin harka jira ummata keenya harka. Ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduu isaanii warra seera ala akka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Garii seeraan qaban. Gaafa isaan akkanaa godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee buusisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaa harka irra hin qabina maaliif amma tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsu ture I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne ka dheebuudhaan kokkeessaa goggoyitu miidhaa irraan geessifnaan maaliif gudeeta tokkoon wajjin hin dhalanne kun diina bineensa kun maaliif inni tokko miskiina zollomu jira lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira angkale mata shirna je tukari ani tonni yedi jira weta ma kamne ki na nasun ka bugo amata kudame kan wan mahana lalu jirani kira do safa bambar jolle chafakati na dage zuturani tay arge din jira ko meka je chun video na biran dum nanjiru ta amma gawu espion kunimo itiyadame gudama jira oromo wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuu ishir jettetti fayyadamaniiti oromummaan oromootti akka hadhu akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti bishaan isaan irra caanii dhufan gaanu bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hawwa osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen buutee harka Somaalee isaan buusu. Ififimti. Jarran ilma feudala budda de rozana ko beetani. Nama sado kana ni jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphatanii namni mana godhan kana isiniif jecha hawaan kana godhe. San abboonni keenya jaaran sana. warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkana tan ni beektan nama beeku biyya san maqaan madiyatu kana qabachuu na dhiba tokko naannoo isaan jiran san nu erga oggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan lama bilbila isaanii nu erga maaliifin tokko laafaadha bara ammoo irra biyya Arabaa kana walitti haasa'anii si dhabamsiisuu irraa laafaadha baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee maqaa qabanneeti umaan taanu jettan kuni akka dur makiinaan isin ari'an nada gaisani gurra sirri dhageeffadha akka dur makiinaan isin ari'an gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'anta amma duroonidhaan dhukkee isin irraa kaasan ammaa wanni gaafachaa isin ture isaan keessa ammaa tokko wanni harka irra qabanii maali beekta ummata Oromoo ummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif bara mani kaanonni amma warma Suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa
jirtu nu baasaa nu jala ajjeesina innee kadhataa ture saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaachaa jirra. Barra waan hin taane nu dhufee jira. Can you imagine this? Gabe qonni jechaani turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Awoo maal jechaani jirra? Aboo jarri keenya kan jira akkasuma wal ajjeesaa jira wanjaloorra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaani jirra. Barkalee sitti himnee jarri kee dalagaa jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya keenya balleessaa jiran nu jechaa jiran. Akkam takka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan niin beekan Oromoo keessi niin beekan namni tokko kophaa jiraachuu danda'u biyya san keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasinitti hin dhufne. Gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda bu'anii deemanii beekan. Yoo immoo ifirraa himtan tokko gummaat kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtota gorfadhaa. Ijoollee deemtota gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qeetiyya dubrii kiyya ilma kiyya hin jeenaatiin nutti hima qaama dhimma ilaaltuu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argamanii jiru. Okay. Galatooma ulfaadhaa ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa sirkii argachuu hin dandeenye ijoolleen dhalootan walloo ta'e. Dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma waloo matii dhimmuma Oromummaatii akka carraa immoo namni akka daawwitiitti keessatti of laaluu barbaada. Taraa ammaa kana akka TikTok miidiyaa irratti argaa jirrutti akka waan kutaa lamaan kanarraa namni miidhameeti ijoolleen walloo yoo as jala jiraatan laftuu tokko kataba qeerroo jajjabee warri